ilmaan nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam ni beektani yoon beenne ni bartani hanga dhumaan wajji tura. Tokkoffaan Qaasim ilma hangafaati. Isaan Abu Qaasim jedhanii isa kabajan. Ijoollummaa keessatti du'e. Lammaffaan Zeynabaadha. Isiin dubartootarraa guddoodha. Osoo nabiin jiruu duuti. Sadaffaan Ruqiyaadha. Usmaan bin Affaaniitu isii fuudhe. Osoo nabiin jiruu duute. Afraffaan Ummu Kulthum. Usmaan ibnu Affaan eega obboleettii isii Ruqiyaan duute isii fuudhe. Ilmoo hin arganne osoo nabiin jiruu duute. Shanaffaan Faaxumaadha. Aliyyi bin Xaalibiitu isii fuudhee ilmaan isii keessaa Hasanii fi Huseen isiin irra xiqqoo dubartootaati. Jahaffaan Abdallah Xaahirii fi Xayyib jechuun moggaafame. Eega nabiyyummaatii dhalate. Ijoollummaatti du'e. Torbaffaan yookaan inni dhumaa Ibraahim ijoollummaatti du'e. Baatii 16. Haati isaa Maariyaadha. Isiin gabrittii mootichi Misraadhaa nabiyyiif kenne. Ilmaan Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hundi Khadiijarraayi. Ibraahim malee Ibraahim Maariyaarraayi. Hundi osoo nabiin jiru du'an. Faaximaa malee Faaximaan isa booda duute. Maasalaam.